በቃ ኤን ባተ በቃ ኢምባታ ስለታርበት ይያል ኢምባታ ተቀመጠ ኢምባው ጀረመት አከቲባው ቀበው ከበጃም በቃ አሸማ ከፉኔ ዳው ካፊ ደስተኛ ከም ድርተን ነጋ ኪሰኒ ነጋ ገለ ተረቢ ሃኒ ነጋ ኮዳስን እንደ በከሲርተን ነጋን ኪሰኒ ያባይቱ ኢጋዳ ወታፊ ደስተኛ የምር ባይቱ እኮ ጭንቀሚ ባይቱ እኮ ኢበምሬዩ አመገሩ ገለ ተረቢ ሀርሜት የናፍ ወይፍቴ ድርቴ በቃ ዋንት እንደምቱ ተስተካከለ ድርቴ አምሽ ሀርሜት የናፍ ወይፍናል ዋንት እንደምቱ ዋን ቀቀበሙ ተአ እናማ sababbiin almeenti jedhu kubsattee mana yaadaa guyyaa 3 buluushi kun hundi sababbiiniti sababbii gaaddisaati sinin jedhetan ture kanaan durasi sababbii gaaddisaa akkamitti ta'uu danda'ee warra jettan gaaddisaan yeroo hunda bakka maal akka yaadinaaf galaa hin jiru shakkaallee nan jira gira nagabbee jira akkan afaan baasee jechuun ifaan ifatti waan akkanaa kana yaadeeti jechuufis ofii kiyyaafuu nan qaane ofuma kiyyaafuu sheemii natti ta'e yaa wanti sun jechuudha. Miti soo jechuudhaaf immoo gaafiisaa haalli inni irra jiru wanti hundumtuyyuu immoo gara sanitti nama gaabbaza jechuudha. Kanaafuu gaaddisaas ta'ee armiitii illee waamitanii wanti kun gara kam akka deemaa jiru gaaddisaan maal yaaduuf akka jiru maal barbaadee akka ta'e ifaan ifatti tasgabbiidhaan lolli sun jiraatini. nagumaan tasgabbiidhumaan jaalalumaan waan yaade sana ifaan ifatti baasee dubbatee waan jiru sana akka nama tokkotti dubbannee osoo finne jedhee yaade akka kiyya alfoo jettani akkanatti wallollee akkana ta'ee asii bayi achi deemi maal waliin jechuu sana mannaa nagaadhumaan teechisee harmiti yallee kanarra midhamuu hin qabdu maaliif arra kan dhukkubsattee akkasitti mana yaalaa guyyaa 3 bultee waan kun hundumtu kan nuqunname sababii kan maamti sababiin waan hin taane yaadaa jiru dudubbachaa jiru akkamitti akkanatti yaade jetti sammuu ishii keessatti yaadaa jirti harmiti sirriitti hambee kanaan mala harmiti jechuudha akkamitti wanti kun waan nama kana ofitti dhiyeessee fi waan mana tokko keessatti jiraachaa jiruu fi akka maatii tokkotti waan jiraachaa jiruu fi laata wanti kun kan akkana uumame jettee waan tokko yaaddee sababii kanaan cinqamtee arra kanarra buutee jechuudha. Arra ishii rabbiin nu qarqaaree waa xiqqashuudhaan jala baanee jirra. Kan kana caala osoo cabdee waa meeqatu jira daawwataa hordoftoota keenya yoo ta'u baate bakka wajjaan guutee jira biyya kana keessatti wajjaan namni nama kadhata. Yemir gadi baalan nama kadhata rakkoon qabu nama wajjaan isaaf ta'u immoo wajjaan inni barbaadu kun immoo guutee jira. Kanaafuu bahee hojjechuu ni danda'a. Waan asitti wal nu naqullee hin jiru jedhee yaada akka kiyyaatti garuu amma lolaan son ta'an tasgabbiidhaan gaaddisaallee waamee armeeti jallee waamee teechisee simbiratti gaafachuun barbaada wanti kun nagaadhaan akka dhumatuun barbaada jechuun akka lolli akka kanaan duraa kan wal miidhuun sun akka hin jiraannetti fixuu qabna eessa yaada hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan afiiraa kooti nagaan naaf armee gaaddisaallee kanas lamaanuu waameefu sallamaanuu kanas asbiratti sawaamee waasin gaafadhaafan maal gaafadha armee ati arra galata rabbii kan fayyitee jirta akka duraanii miti waa meeqa dabarsinee jira sababii dhukkubsatti waan ati taasisanatti waa meeqa taanee jira mitire sababiin kun akkamitti akkana taate ishi taate kan kana caalu ta'u si qunnamee jiraate biyya ormaa kana keessatti waan kana caalu ta'u si qunnamee jiraate akkam ta'uu dandeenya sababiin kun ammas dhukkubee kanatti waa meeqa taanee jira sanu biyya ormaatti innammoo gaaddisaa atillee nadagaa jirtamti maatiin mette duraan inni gitamti kanaafuu gaaddisa kun hundumtu kan ta'aa jiru ani amma loluudhaaf hiyyuudhaaf bayi mana kanaas hin jechuuf waan adda addaa fi miti kanas asbiratti suwame garuu tasgabbiidhaan akka nama tokko musadanuu wal mariyannee gara furmaata furamuu qabutti akka furamuu barbaadan kanaafuu yaannati yaadaa jirtu maayin yaannati yaadaa jirtu maayin ni jedhe na dhukkubaadha maali keessa dhukkub gaaddisa ani qosatti hin jiru yemir guyyaa gaaf tokko tasgabbaa'ee asee hin beekan amma garuu biyya kana keessatti armee ana malee ani armee malee nama biraa hin qabne si galaa jira miti as biratti
Iswaan waa tokko ta'ee kan midhamu eenyudha harmeedha malee nama biraa miti. Harmeen waa tokko osoo taate kan midhamu haana malee nama biraa miti. Kanaafuu ati mana kana keessatti wajjaadhaaf dhufte malee waa biraa fi mititi. Kanaafuu namni kamiyyuu ni hojjeta, ni argata, ni jijjiirama bakka guddaa ni ga'a namallee qaxarachuun inuma qaqqaba. Kanaafuu ati mana kana keessa kan jirtu wajjaa keetiin alatti yaada jechoota dudubbattee sammuu namaa jeequ maaliif barbaachiseedha? Gaafiin kiyyaan gabaabaa. Tuubaan gaaddisii maalan balleessimeen? Maalan balleesseen gaadhiidha. Waan nama gaddisiisu akkasuma ammas waan nama agartee dhiibbaa namarraan ga'u agartee waan akkasuma fayyaa nama dhabsiisee hamma mustashfaa yaalessa hunda nama geessu maalaan kan hunda maal balleesse maal nama godhe kan maraame maal gochaan godhe maaltu jedha kan mara. Taadisa ati nama ajjeestee nama rukuttee akkana goote jechaa hin jiru sababii keetiin almeetii mana yaalaa deemtee akkana kanan jechaa jiru maaliif sababii maalirraan kan kee akkasii ibsu barbaadamti re sababii maal bee ifaan ibsa rakkoon qabu akkamitti yoo jette torbee lamaa sadiif deemaa jirra jechoonni kee asoonni kee haalli kee hunduu jijjiiramee jira gaaddisaan soobiin waan jiru ifaan ifatti namni tasgabbiraan gizee sii himu fudhachuun dirqama keeti. Ani amma hiyyaa hin jiru lolaa hin jiru. Kanaafuu yaadnati yaadaa jirtu sobdee firaankii jettee fakkeessitee dubbattutu jira. Kaameraadhaan jarbaatti illee afaan baay'ee jechoota baay'ee dubbachaa jirta. Kanaafuu maaltu isa kana fideedha? Armeen tiyyallee kan cinqamaa jirtu, haaraa jirtu sababuma kana malee sababii biraatu jira armee. Kan amma fakkeenyaaf Gaaddisaan hunda keessaa kan xiqqoo natti ulfaate firaankii jedhee waan akkasii dalaguu maal jechuudha waan akkana. Akkamitti yaaddeeti? Maalirra dhaabbatteeti? Ani hitsaan አይደለሁም daa'imaa miti irratti firaankiin dalagdu. Itoo gaaddisee ta'ee irratti dalagdee ijoolleedha kanaaf jetta. Akkamitti maqaa kiyyaan firaankii dalagdee miidiyaatti gadhiisuu dandeessa? Maal dhaabbattee maal yaaddeeti? Awwan yaadee takka illee jiru. Ani agartee isin bashannansiisuu fi agartee isin gammachiisuu fi waan san dalagame yaad. Waan ati agartee hagana mararifattee mul'ii sichittee duudi sichitee fayyaa dhabdee sadarkaa muqaddiyaa dawaa adda addaa dawaa hamma nan jedhamne keessa takka guutuu si kennu taanani duraan xiqqoo rakkoo jala qabdaa agartee rakkoo malee jechuun duraan wayii miidhama wayii qabdaa jechuun malee sun waan hagana sadarkaa kana nama hin qabu. Miidhama biraatiin sun amma biraatiin waan miidhama hojjettu jechuun duraan wayii sun dhukkuba jiraate malee sababa irratti malee ani kana hunda agartee sababa kiyyaan sadarkaa san geettaa ilma yaadu ani yaadu ani dongorti yaadillee dhiisillee kan nuti amma si gaafachaa jirru yaadnati yaaddee yaada akkasii akkuma namaatti yaade maal akkuma namaatti yaade maal rakkoo qaba akkuma namni yaadu yaade Sijjamar kofiyaa kaawwattee kofiyaa irratti kofiyaa dabalattee gadi qabattee honkolii yaadaa jirta. Sigalaa jiramte manu qabbanaa kattaamedhaan tokkoliin ayyaada yoo hin jiru. Kanaafuu sijjamar yoo taana waan masin jette gadi qabattee omaan gonani firaankii fanaan dawaafan hin jedhin as biratti lola hin barbaanne. Qabbanaa dawaa qabbanaa barbaadan. Dabiyyeen nyaata. Ishi amma kanaafuu kaamera jarbaatti illee waa baay'ee dubbachaa jirta Gaaddisa anaan qophaa kiyyatti waamee qanaa jettee jirti. Sijjamariyyuu armee tiyya fuulduratti nama biraa fakkaata armee tiyyaan duubatti immoo nama biraa fakkaachaa jirti. Gaaddisa qalbii akkanaa kun natti hin tolaan. Guyyaa meeqa waan armee tiyyaa natti dubbattee hin beektaati. Sijjamariyyuu akkamitti waan akkasii sana ana biratti dubbattaati. Hundee. Hayi. Sijjamar hin barbaachisu yuume. Maali wanti ni dubbata? Arme sijjamariyyuu Gaaddisaan maal jechuudha? Ani amma tasgabbiidhaan waan maal dubbate dhiisee atama jechuun dubbii walitti laaquu deemtaa ta'u. Maal dubbate waan bakka harmeen kan jirate maal wanta na haasa waan maal Akkuma dubbii gabaabduu khalaas. Hojii barbaadadhu utuu as hin bahin.
hojii barbaadadhu gaafa hojii argattetti maallaqa isa keessiifan kennaa gumuufte akkasii. Hojiin qaba maaliif barbaadan? Hojiin kam? Hojii hunaa dalagaa irraan itoo kanarraan bu'iin hojii biraa barbaadadha. Sababni kana siin jechuu danda'eef maali? Duraan itoo hojiirra jirtuun hojiirra si buusee as si fidi. Sababa ijoollee kanaa jechaadha. Amma immoo qalaxa goota jedhee urufatti bahi deemii siin jedhutu hojiin argatin. Hojii barbaadadhuuti. Hojii rabbi si qanna'ee torbee 2-3 keessa rabbi si gargaare. Maallaqa narraa qabdu si kennee gara hojii keetitti qajeelta. Kanuma bakka dubbii biraa hamtuu hin jiru. Argame mul'us wajjaa biraa ootas argama. Gara keenyan illee argame alaan si argine si ta'a jenne sitti himna. Atis immoo hojii biraa barbaadadhu ammas asitti. Lamoo akka carraa rakkoon biraa sitti as bahe na barbaaddu jechuudha. Hin barbaanne rakkoon barka jira. Tasuma na barbaaddu. Jechuullee hin danda'u dhiisuullee hin danda'u. Harka rabbiiti sun. Harka rabbiiti. Diinacha bashaa. Gaaddisaa. Maal jechaa jira? Asbaabnaa dalagaa irraa kalaasi. Mana kanaa bahuu qabdaa, dalagaa tan dhiisuu qabdaa, asii tan dhibbara dhibbatti bahuu qabdaa jettanii isaa dhuma. Gaaddisaa ifa manaa godhiti amala kee kanaan wajjin turuu hin dandeenye. Maal amala kee maal ta'e? Maal balleessi? Maal godhe? Qoy Gaaddisaa dirqama wallollee wal arrabsuu qabnaa nuyi. Maal godhe wal arrabsi rabu? Kabajaa hojii deemaadha, kabajaa hojii ta'aadha. Kabajaa hojii nyaachaa kabajaa hojii dhugaadha. Maal kanaa ol maal? Kabajni isuma akkas jiru kana si matara si baachaadha. Maal kana nabaattu maal kabajaa matara si baachaadha si. Ko ani kabajee amma afaan mimmi'eeffattee harmee ta'e dirtee amma si bahuu qabdaa dalagaa tan dhaabuu qabdaa jetteetiin wanni itti uffatamma maal jechuu kan maal akkana jechuu maal jechuu akkana jechuu ani bakka waligaluu hin dandeenyu yaanni ati sijjamman nama lamaati nama tokko miti. Ati argaatise mucaa tan dhageettee akkamitti dalagaa dhaabnaan jettan. Mucaa kana dhageesseeti. Hojiin ati hojjettee miidiyaa irratti gadhiifte suni ani daa'imaan maali taphaaf maal taasise jechuun wal bashannansiisu maal akka waan guddaa tokko fudhatan. Gaaddisaa sibiilaan maal akka waan maa gaara gootan duubaan kan. Akkasii kanaafuu bakka maa gaara gootan. Indoom hojiidha tun barbaanne amma bahu qabda. Indoom kabajaan siin bulle. Arme nu jechuudha Gaaddisaa hojii waan nu acaqacaqoon qabu. Namni Firaankii hojjete miti bakka hojjette. Galatoom. በጣም ፍራንክ ከሲ ጃለነ ጀር በጣም ድረስ ነው ማለት ገሩማ ነጉማን ከበጁሙማን ማል ባይቹ ባርባጅት ቆይ ጋዲሳ ዋናን ጨልሴ ሆነ ነም ሰቦት ኮመን አሲባ ድራሽ ወንደ ለገማ ሲነባስ ለምተሪ እንበው ከም ፍራንክ ሶንታኔ እንደው ዋና እንዴት ነው ወፌታ ፊላም እንበው ያ ጋዲሳ ነው እንበው ይገራባል እንበው ታስ እንበው ነከም እንበው ምን ነው ሲነባስ ላላ ይገርም ማን ፍሩፊ ማል ባቱ ወንብራኪ ተለገፈ በይና እንጀተ ይንማ ካሜራ ጀርባ ለምን ማስላል ማላንጀት ማላንጀት ማል ሲየ አኒ ነጋና ቡ የለተን ተስገበየ ጸልስናኒ ሲጀመር ጋዲሴን ላይ የተ ጸልስታ አክዋን ዋን አኒም ቤት ነው ተቆቆረቻ ጅርታምሪ እንዴ አኒ ማን ዱምቱ ናፍ ገለስ ሲጀመር ዩታናም በካፈ ጸልሳ ይራመለ እንዴ mana kana bau yara baran kabana kan jirtana kabana kan tele mo ci sana agar tele kabana kan jabatan mana kana bau kaman imbo asmata imbo kala sakal data imbo abadan imbo ma ina doko onin doko mata mu ina doko ina alamu kabai onin doko ban onin katena onin wani sikene haka ini bahaya kan mati bahana kan Abbalatan kami dekat abbalan anak abbalatan man mulai karo abbalatan aku telah berapa abbalatan awak man tahu dia mana mana kerja bo hai imbo mana kerja jalan tempat tiket pada kabaja sita somna dia baka embat baka embat singgah termet ya embat dirqamaket imbo jeremiti akati bawo kabajam bawo imbo wana kan masa imbo kaman imbo abadan wani fi tagaltu sama kita masa kata sama ati dubi tatte on tatte gadi sama ati dubi tatte on tatte garas tatte mali tuni bayi ati kadse ati nishan tergi sini dero wayne gadi gana kasi Sirikit. Mana ahli tiket lawan arresan.